booqee keessatti waraanni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP dargaggoo tokko ajjeesuu fi Harargee Bahaa aanaa Baddannoottis qonnaan bulaa tokko ajjeesuu himan. Harargee Bahaa aanaa Malkaa Balloo keessatti ergamtoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP hawaasa saamuu fi nama qabanii achi buutee dhabamsiisuun dhaga'ame. Magaalaa Adaamaa keessatti murni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP maqaa deeggarsa paartii filannoo jedhuun hawaasa dararaa jiraachuu himan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyoonni hundi hatattamaan waliigaltee Abrahaam akka mallatteessan waamicha dhiyeessuu fi waraanni Yuunaayitid Isteet naannoo Bandar Abbaas irratti haleellaa raawwatee wal qabatee Iiraan buufata waraana Ameerikaa haleeluu ibsite. Caamsaa 28,2026 ashamaa harka fuunee hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangadhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Harargee lixaa aanaa booqee keessatti waraanni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP dargaggoo tokko ajjeesuu himan. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Harargee lixaa aanaa bookee araddaa shanan jedhamu keessatti caamsaa 25 bara 2026 waraanni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP dargaggoo maqaan isaa Nuuree Sheekaa jedhamu badii tokko malee rasaasa itti roobsanii haala suukanneessaa ta'een lubbuu isaa galaafachuu maddeen aanichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Dargaggeessi kun siyaasa kam keessaayyuu kan hin qabne ofiifuu dhukkubsataa ta'uu isaa eeruun ergamtoonni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP garuu maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhu itti maxxansanii ajjeesuu dubbatu. Aanicha guutuu keessatti jiraattota irratti doorsisa hidhaa saamichaa fi gudeeddaan ergamtoota murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PPtiin jabaatee jiraachuu maddeen dabaluun miidiyaa walabummaa Oromiyaatti eeraniiru. Harargee Bahaa aanaa Malkaa Balloo keessatti murni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP hawaasa saamuu fi namoota qaban achi buutee dhabamsiisaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif Jaaltuniyaan waan qindeeffatte qabdi. Harargee Bahaa aanaa Malkaa Balloo araddaa haqa mul'is keessatti ergamtoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP bara kana keessa qofa marsaa sadaffaa maqaa kafaltii gibiraa jedhuun jiraattota hedduu jalaa loonii fi re'oota jumlaan oofatanii deemuu jiraattonni aanichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Namoota saamichi kun irratti raawwate keessaa muraasni maqaan isaanii nu gahe obbo Aliyyi Abdullaa, obbo Shaakur, obbo Aliyyi Muusaa, aadde Zamzam Muhammadii fi obbo Huseen Bakaree yommuu ta'an hawaasni araddichaa cufti saamicha hidhaa fi reebichaan dararamaa jiraachuu dubbataniiru. Gama birootiin ammoo aanichuma jiraataa araddaa bakkoo kan ta'e dargaggoo maqaan isaa Abdii Jamaal jedhamu waraanni murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP kunneen baatii tokko dura magaalaa Dadar keessaa badii tokko malee ukkaamsanii achi buutee dhabamsiisanii jiraachuun maddeen aanichaa itti dabaluun miidiyaa walabummaa Oromiyaaf eeranii jiran. Akka maddeen bakkichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaaf himanitti dargaggoo Abdiin siyaasa kam keessaa osoo hin jiraatin sababa sobaa miseensa ABO bootii jedhu yakkamee kan dhabamsiifame ta'uus ibsaniiru. Magaalaa Adaamaa keessatti murni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP maqaa deeggarsa paartii filannoo jedhuun hawaasa irratti dararaa raawwachaa jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Baashaggar magaalaa Adaamaa keessatti jaleewwan maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP maqaa deeggarsa paartii filannoo jedhu da'oo godhachuun tishertii suuraa qamadii qabu hawaasni hunduu bitatee uffachuu qaba jechuun hawaasa magaalichaa sodaachisaa fi doorsisa hamaa irratti raawwachaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Jiraattonni magaalichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaaf akka ibsanitti ergamtoonni murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP filannoo sobaa marsaa torbaffaaf geggeessaa jiran kana milkeessuuf hawaasa Oromoo mana hidhaatti guuraa ajjeessaa afaan qawweetti fayyadamuun sodaachisanii akka filatan gochaa jiraachuutti dabaluun ifoomsaniiru. Waraanni murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP ajaja koloneel Abiy Ahmadiin bobbaafaman hawaasni bal'aan siyaasa biyyattii ilmaan Oromoo nyaachaa jiru kana waan itti amanuu dideef maqaa garaagaraa itti maxxansanii dararaa ulfaataa raawwachaa jiraachuun beekameera. Harargee Bahaa aanaa Baddannootti qonnaan bulaan tokko ergamtoota maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PPtiin ajjeefamuu himan. Bal'ina oduutiif Jaaltuniyaan waan qindeeffatte qabdi. Harargee Bahaa aanaa Baddannoo ganda Baalchaa Qallaa jedhamu keessatti bulchaan gandaa kan ergamaa murna mootummaan naftanyaa bilchiginnaa PP ta'e qonnaan bulaa tokko motora yookiin dogdoqqeen rukutee ajjeesuu jiraattonni gandichaa kan itti dhiyeenyaan beekan miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru.
Qonnaan bulaan obbo Khaliifaa Adam Haajii jedhamu kafaltii gosa adda addaa nagahee hin qabne gaafatamutti mufatee manaa baqachuuf osoo gara magaalaa Furdaa deemaa jirutti bulchaan gandichaa Ibraahimee Saliixee jedhamu motora yookiin dogdoqqeen dhoofnaan garmalee miidhamuun dandamachuu dadhabee caamsaa 22/2026 lubbuun isaa darbuu miidiyaa walabummaa Oromiyaaf addeessaniiru. Qonnaan bulaan kun harka hiyyeessaa qoonqofuu waan nyaatee bulu kan hin qabne osoo ta'ee jiru kafaltii garaagaraa jaleewwan murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP gaafatan kafaluuf humna dhabnaan meeshaalee mana keessaa hanga akaafatti saamamee kan jiru ta'us miidiyaa walabummaa Oromiyaa jiraattota gandicharraa odeeffateera. Aanaalee godinaalee Harargee lamaan keessatti hannaa fi saamicha ergamtoota murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PPtiin jiraattota irratti raawwatamu hammaatee jiraachuun namoonni waan fidanii kafalan harkaa dhaban baanii galuuf dararaa hamaa hanga lubbuu isaanii dhabanitti gahaa jiraachuus ifoomsaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyoonni hundi hatattamaan waliigaltee Abiraam akka mallatteessan waamicha dhiyeessuu fi waraanni Yuunaayitid Isteetis naannoo Bandar Abbaas irratti haleellaa raawwatee walqabatee Iiraan buufata waraanaa Ameerikaa haleeluu ibsite. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyoonni hundi hatattamaan waliigaltee Abiraam akka mallatteessan waamicha dhiyeessan. Kunis Iraan waliin waliigalteen akka raawwatu haala mijeessuu fi waliigalteen Abiraam waliigalteewwan garaagaraa Israa'elii fi biyyoota Arabaa baay'ee gidduu hariiroo dippiloomaasii fooyyessuuf yeroo marsaa jalqabaa pirezidaantummaa Tiraamp bara 2020 mallattaa'edha. Tiraamp barreeffama miidiyaa hawaasummaa isaanii Truth Social irratti barreessaniin biyyoonni hunduu waliigaltee kana akka mallatteessan gaafatan. Iraan ana waliin waliigaltee ishee yoo raawwatte akka pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi of Ameerikaatti qaama qindoomina addunyaa keessatti isaan qabaachuun kabaja jedhan. Tiraamp kana kan barreessan erga dureewwan Saawudi Arabiyaa, Yuunaayitid Arab Emirates, Qatar, Paakistaan, Turkii, Joordaan, Baareenii fi Masrii waliin bilbilaan mari'atanii boodadha. Biyyoota kanneen keessaa muraasni waliigaltee kana mallatteessaniiru. Ammatti biyyoota kanneen keessaa biyyi ifatti as baatee yaada kana mormite Paakistaan qofaadha. Oduu birootiin waraanni Yuunaayitid Isteetsis naannoo Bandar Abbaas irratti haleellaa raawwateen walqabate Iraan buufata waraanaa Ameerikaa haleeluu ibsite. Humnootni eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan haleellaa Yuunaayitid Isteetsis kibba Iraan magaalaa buufata Adoonii Bandar Abbaas dhiyootti raawwatteef deebii kennuuf buufata waraanaa Ameerikaa haaloon irratti xiyyeeffachuu isaa beeksiseera. Wallabdeen galoo galaanaa Pershiyaa keessatti ka'e kun rakkoo tasgabbii dhabuu naannichatti rakkoo tasgabbii dhabuu uumuu danda'a jedhamee yaaddoo guddaa uumeera. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deemana.